Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuun oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun Biftuu Oromoodha keessan. Jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattiimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduu gaddaati. Oduu akka miira nama tuqu Noorweeyitti dhalattuun Oromoo maqaan ishii Tamiimaa Nibraas Juhaar jedhamtu haleellaa irratti raawwatamee lubbuu ishii dhabdee jirti. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu mootummaan dhaabbilee barnoota ol'aanoo dhuunfaa cufuufi jedhamee jira. Dhaabbilee barnoota ol'aanoo dhuunfaa 290 keessaa dhaabbilee barnoota ol'aanoo 3 qofatu ulaagaa guute jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun inni itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Funyaan Finfinnee jalatti humna haaraa eebbisee jira. Humna haaraa sirna ho'an kan eebbise yoo ta'u injifannoo addaati jechuudhaan ibsee jira. Akkasumas Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti rakkabsiisuun injifannoo argachuu ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa isiniin kenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu gaddaati. Oduu akka miira nama tuqu Noorweeyitti dhalattuun Oromoo maqaan ishii Tamiimaa Nibraas Juhaar jedhamtu haleellaa irratti raawwatame lubbuu ishii dhabdee jirti. Tamiimaa Nibraas Juhaar Noorweeyitti tajaajila kunuunsa daa'immanii irratti hojjetaa kan jirtu yoo ta'u dilbata darbe haleellaa irratti raawwatameen ajjeefamuu miidiyaaleen biyyattii gabaasanii jiru. Tamiimaa umriin ishii ganna 34dha. Magaalaa Oslo bakka Kaampaan jedhamutti halkan dalagarra osoo jirtu kan ajjeefamte. Miidiyaaleen Noorweey akka gabaasanitti Tamiimaan osoo hojiirra jirtu dargaggeessa ganna 18tiin ajjeefamte jedhanii jiru. Dargaggeessi akka kanaan shakkamees to'atame himanni irratti banamu poolisiin himee jira. Gocha kana dargaggeessi raawwate jedhamees kaka'umsa ilaalcha siyaasaa fi jibbiinsa sanyummaatiin akka raawwate ibsamee jira. Dargaggeessi shakkamaan kun ilaalcha siyaasaa finxaalawaa gartuu ilaalcha siyaasaa warra harka mirgaa akka hordofu haasawa isaa yeroo qorannoo irraa beekamuun ibsamee jira. Akkasumas shakkamaan kun gocha shororkeessummaatiin himatamulleen gabaafamee jira. Tamiimaan bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaa keessatti kan dhalatte yoo ta'u hojii kunuunsa daa'immanii hojjechaa yuunivarsiitii Oslo Met jedhamu irraa barnoota development work jedhamu barachuu isii seenan isii mul'isee jira. Ajjeefamuu Tamiimaatiin gadda hamaa keessa kan gale maatiin ishii haqni ishee akka ba'u gaafataa jira. Kun akkuma jirutti ta'e qaamonni garaagaraa gadda itti dhagahame ibsatanii jiru. Dhaabbanni kabaja mirga namoomaa falmu Amnesty International ajjecha Tamiimaa irratti raawwatame balaaleffatee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa gabaaseen Tamiimaan hojii tumsa gargaarsa daa'immaniif bobbaateerra otoo jirtu ajjeefamuun ishee taatee suukaneessaadha erga jedhee booda hanga maatiin gadda kanaan miidhaman dandamatanii waliin dhaabbata. Akkasumas walqixxummaaf marti keenya waliin haa dhaabbannu jechuudhaan waamicha taasisee jira. Akkasumas ministeerri haqaa Noorweey dhimmi ajjecha Tamiimaa dhimma xiyyeeffannaa addaan hordofuu fi dursa kennuufi akka ta'e himee jira. Oduun itti aanu hawaasni Oromoo biyya Siwiizerlaandii fi aartistii Taddala Gammachuu waliin ta'uudhaan lammiilee godina Shawaa Kibba Lixaatti sababa guutee dambala'uu laga Awaashiin buqqa'aniif gargaarsa taasisanii jiru. Jilli aartistii Taddala Gammachuun durfamu gargaarsa hawaasa Oromoo biyya Siwiizerlaandii irraa ergame. Taddala Gammachuullee gumaacha isaa irratti dabaluudhaan barattoota sababa balaa lolaatiin qe'ee irraa buqqifamaniif dabtara geesseefii jira. Walumaa galatti barattoota naannichaatiif dabtara 7,000 kan gumaachan yoo ta'u deeggarsi isaanii lammiilee sababa lolaa laga Awaashiin buqqa'aniif jabeessanii akka itti fufanis himanii jiru. Oduun itti aanu mootummaan dhaabbilee barnoota ol'aanoo dhuunfaa cufuuf deema jedhamee jira. Ministeerri barnoota sababa ulaagaa hin guunne jedhu dahoo godhatuudhaan dhaabbilee barnoota ol'aanoo dhuunfaa cufaa jira jedhamee jira. Dhaabbilee barnoota ol'aanoo dhuunfaa 290 irra deebiin galmaan keessaa 3 qofatuyyuu dabre yookaan ulaagaa guute jedhamee jira. Abbaa taayitichaatti hojii raawwachiisan kenniinsa eeyyamaa dhaabbilee Addis Hiyoota Asaffaa akka jedhanitti ulaagaa gama dhaabbilee barnoota ol'aanoo dhuunfaa irra deebiin galmeessuuf qophaa'e irratti dhaabbilee barnoota dhuunfaa 375 galmeessuuf karoorfame 290 galmaa'uu eeruun dhaabbilee 290 galmaa'aniif gama marsaa jalqabaa taasifameen dhaabbanni ulaagaa guute jiraachuu dhabuu irraa kan ka'e ulaagichi fooyya'uun marsaa lammaffaaf gamaggamichi gaggeeffamuu ibsanii jiru. Akkasumas mootummaan dhaabbileen kunneen of ga'oomsuun
Sirna barnootaa keessatti akka itti fufaniif marsaan sadaffaan ulaagichi fooyya'uun ulaagaa gadi aanaa akka guutan taasifamuun carraan kennamuu fi hubachiisanii jiru. Haaluma kanaan dhaabbilee 290 keessaa dhaabbileen 3 akkasumas kaampaasiin 3 fi dameen barnootaa 17 ulaagicha guutuun eeyyamni isaanii ragga'uu himee jira. Kana irratti hundaa'uudhaan qaamoleen garaagaraa yaada kennanii jiru. Yaada kennaniin dhaabbilee kana hunda hojiin ala taasisuu irra jajjabeessuu fi gahoomsuun waan eeggamu ture garuu hin taane ta'uu dhabuun immoo gama barnootaatiin kufaatii hamaa fiduu danda'a jedhamee jira. Gama biraatiin immoo dhaabbileen barnoota mootummaa ol aanoon madaallii kana madaalamanii ulaagaa kana guutan meeqa ta'u? Dhuguma dhaabbilee barnoota ol aanoo 290 keessaa 3 qofa dabruun sirriidha. Dhaabbileen barnoota ol aanoo mootummaa hoo meeqatu dhaabbilee barnoota ol aanoo dhuunfaa kanaa gaditti jiraachuu kan danda'an? Adeemsa kana yookaan haala kana xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan yookaan yaada keessa galchuudhaan mootummaan dhimma kana irra deebi'ee ilaaluu qaba jedhamee jira. Oduun itti aanu bu'uuraalee misooma humna ibsaa irratti miidhaa fi hanna dhaqqabeen qarshii miliyoona 200 fi miliyoona 87 ol manca'uu dhaabbanni humna ibsaa beeksisee jira. Tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa bara bajataa 2017tti miidhaa fi hanna bu'uuraalee humna ibsaa irra dhaqqabeen birrii miliyoona 200 fi miliyoona 87 ol dhabuu beeksisee jira. Tajaajilichi ibsa baase bara bajataa kana keessatti bu'uuraalee humna ibsaa irratti yakkoonni hannaa baay'inaan 117 kutaalee biyyattii bakka adda addaatti raawwatamuu eeree kasaaraa qarshii miliyoona 200 miliyoona 16 fi 500 fi 86 fi 631 irratti dhaqqabuu ibsee jira. Akkasumas sababa hanna humna ibsaa irratti dhaqqabeen birrii miliyoona 70 fi 894 uumamuu gabaase. Kunis miidhaa bara bajataa kana keessatti dhaqqabe yoo ilaalamu bara kana qofa waliigalatti birrii miliyoona 200 fi miliyoona 87 fi 482 fi 618 akka kasaaree tajaajilichi ifoomsee jira. Akkasumas namoota yakka kana raawwatan jedhaman 35 ol qaamolee nageenyaa wajjin ta'uudhaan tarkaanfii seeraa irratti fudhatamuu dhaabbatichi ibsee jira. Akkasumas haaluma wal fakkaatuun bara dabrees misooma humna ibsaa irratti miidhaa fi hanni qaqqabuu fi kasaaraa birrii miliyoona 17 akka dhaqqabsiise yaadachiisee jira. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala humna haaraa eebbisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa funyaan Finfinnee jalatti humna haaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture eebbisee jira. Funyaan Finfinnee jalatti yeroo dheeraaf leenjii siyaasaatii fi leenjii loltummaa ga'umsaan leenjisaa ture humna haaraa lakkoofsaan guddaa ta'e sirna ho'ane kan eebbise yoo ta'u sirna eebbaa boodas kallattii kaa'uudhaan bobbaasee jira. Oduu olmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo ol aantummaan injifannoo argataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Har'as Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwadhe jedhee jira. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateenis miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa kanas kan raawwate giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti akkasumas lixa Oromiyaatii fi kibba bahaa akkasumas kibba Oromiyaatti yeroo ta'u haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduu hiikkadhe jedhee jira. Oduun itti aanu saamichaa fi weerarri lafaa fi daangaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira. Lixa Oromiyaatti aanonni garaagaraa weeraramaa kan jiran keessattuu aanonni Wallagga Bahaa hedduun humna finxaalessaa hanga funyaanii hidhateen weeraramanii jiru jedhamee jira. Aanaa Kiramutti tibba kana humni finxaalessaa hanga funyaanii hidhate kun magaalota hedduu kan to'ate yoo ta'u akka jiraattonni yaada kennan ibsanitti aanaan Kiramuu gandoota 19 qabdi. Gandoota 19 qabdu keessaa gandoonni 17 humna finxaaleeyyii kanaan to'atamanii jiru jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun aanota biroo irrattis weerara raawwatame lafti hedduun humnoota kanaan to'atamanii jiru jedhamee jira. Humnoonni finxaalessaa kun bakka weeraranii to'atan kanarratti miidhaa guddaa hawaasa irratti raawwataa jiru jedhanii jiru jiraattonni. Uummanni weerara humni finxaalessaa raawwataa jiru kana mootummaan akka dura dhaabbatu waamicha taasisaa turanis mootummaan hanga ammaatti deebiin inni kenne hin jiru jedhamee jira. Mootummaan callisee ilaaluun immoo uummata daran akka miidhaa jala galu taasisee jira jechuudhaan uummanni komatee jira. Walumaa galatti weerarri Oromiyaa irratti kallattii hundaan raawwatamaa jiru haala adda ta'ee fi bifa haaraan saffisa adda ta'een keessattuu gara lixaatiin
raawwatamaa yeroo jiraatutti mootummaan cal'isa filatuun hawaasa Oromoo bal'aatti gaafii ta'ee jira. Oduu gara biraatiin immoo kibba lixa Shaggara aanaa Bachoo magaalaa Tullu Boollotti kaabinoota kaadiroota fi humnoonni waraana mootummaa guyyaa borutti uummanni dirqamaan hiriira bahee erga hiriira bahee booda immoo waraana bilisummaa Oromoo kan akka isaan jedhanitti shanee akka galchu ajajni dirqamaa ajajamaa jira jedhamee jira. Milkaa'ina duula waraana bilisummaa Oromoo galchuuf taasifamaa jiru keessatti namoota garagaraa maqaa manguddoo biyyaa jedhu itti haguuguudhaan of dura oofuudhaaf dhimma itti ba'uuf akka deeman jiraattonni himanii jiru. Itti dabaluunis kun hojii gowwoomsaati waraana bilisummaa Oromoo uummanni hin bobbaafne uummannis galchuu hin danda'u. Itti dabaluunis jiraattonni naannichaa akka jedhanitti osoma ni galan ta'eeyyuu yookaan ni galchina yookaan ni galchu ta'eeyyuu wabii maaltu jira qabsaa'ota waraana bilisummaa Oromoo kana dura harka kennataniyyuu rakkoon garagaraa irra gahaa ture ammas irra gahaa jira. Hedduun isaanii humnoota mootummaatiin tooftaalee garagaraatiin tarkaanfiin irratti fudhatamee dhabama ta'anii jiru yookaan dhabamsiifamanii jiru. Qabatamaan ajjeefame reeffi isallee akka hin fuudhamne taasifame kan waraabessi nyaate jira. Kun immoo oduun taane gocha qabatamaan jiru gochi guyyaa 3 dura raawwatames kanuma guyyaa 3 dura lixa Shaggara aanaa Ilfataa ganda dirree bareedatti kan raawwatamedha. Darajjee Hirphaa maqaan qabsoo isaa Jaal Abbaa Murtii kan jedhamu balbaluma isaa duratti rasaasa itti roobsuun lubbuu isaa galaafatanii qaama biroo itti sababuuf ololamaa kan ture yoo ta'u nuti immoo dhugaan maal akka ta'e ni beekna jechuudhaan jiraatan tokko yaada kennee jira. Kanaaf kagalee ajjeesaa isa kamtu akka galu barbaadan jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.